taanaan ijooluma teenya taarsi tana maalumaatu isin cinqeen jaabarisin gurbaan keessanii miti kawara shawaati abdaalam gosaa shawaadha isin bajaanu tokko ol fuunee akkana isin deddeemutti dhugan shururuu isinii godhutti dhugan maaliif wallaalta qama namni tokko ganda keessanii yoo aballeessa dhuftanii taayyuu namaa arrabsitan ganda namaa arrabsitan maal taata yoo if godhatan dabaa keessaniin diriirsitan beeka ittanii jala yaatan ammoo kakutaa biraa yoo balleesse bara harargeen yakkamaa fi yakkamaa ittee dhugaatti miti isinii galee Qadiir Martuu jechuun nama mana farshoo keessa shuguxii nama nyaachifatu miti mana nama dhugaati seenaan Qadiir Martuu xuriin qabdu nadiifa isinii galee ganaa goonni akka Qadiir Martuu sin dhalatu sin jiruus gaafa gabbaatanii namni udaanuu sodaatee mana keessatti wal udaantan biqaalaara dhayxanii waa bitachuu dadhabdan sani nuti gurra isinitti goonee qubee isinii keenya qubee irra isin maqaan banattanii waa'ee Qadiir Martuu achi jalatti arrabsitan kun isinii galee qubeen irra Qadiir Martuutiin arrabsitan tuni tan nuti keenya abbootii keenya dhiigaan kaa'e kana qofaa kana beeka Qadiir Martuu ka Itoophiyaa guutuuti nuti goota addunyaa ka xayyaara bulbaliliisee qabna isinii galee ka hindii bulchees qabna warri ka hindii bulcheesun gabrummaa irraa gaafa gabrummaa san gabrummaan nu gurgurataniiti eega gurguramnellee hindii dhayni abbaarra taanee bulchine nuyi sunilleen isin kabajanii isin faarsanii isin ol fuudhanii isin ummata kabajaa qabu isin jechaa oolunis hafee jira isin never ever kabajaan teessan hin jiru yoo isin nama kabajan nuti isin kabanya kabajaan karaa lamaaniin bareedita karaa tokko hin jiru. Yaadataa Junaydii gadi ba'e silaa sihii arra silaa hiika saree keessa dhaabatu. Arra silaa sihii qoshaasha magaalaa keessa deemetiin kartoonii guuretiin iddootti baatee olii gadi deddeemu. Yaadataa Junaydii gadi ba'e nama si godhee arra as deebitee aartiitti irra duulta Andu'aalam irra duulta. Dandeetti kamiin Andu'aalam irra duulta ati bar nama sirba gartee rabbitti amanee sirba dhiisee itti malee hin dadhabde sirba hin dadhabde sirkaa bade dhugaa rabbi dubbachuu dhiise Andu'aalam gosaa irraa gabbuu sababiin isin Andu'aalam gosa irra duultaniifi mucoo of osoo hin ta'in isin beekna dhugaa rabbi jechuudha. Sababa inni awwaarri Hacaaluu Hundee irratti badhaafameen maa badhaafamaa awwaarri masan irratti maaliif badhaafamaadha malee waan isin irratti duultaniif waan biraati miti. Qadiir Martuu Andu'aalam gosa irraa gabbuu Andu'aalam gosaati miti ilmaanum Arsii irraa gabbuu wanni ati keessa jirtu dhibamta cisaa jirtaa minciisi wanni gara keessa galti hin jiru namni silaa arra gadi ba'ee ati galtee Oromoo tana asirra deemtee halkanii guyyaa gamana deemte boota poosta mijikii dabaleessoo maal isa. Jettanii bosuma akkana ol qaqqabdanii dubartii jala fiidanii beekumsaanis immoo akka waan isin shawwate dubbatan. Beekumsaan moo hamtanii baatan namni isin ajjeefna jeesin jiru ifiif faarsitan. Jara namoonni ani irra deebiin rabbii kiyya kana dhumaan seetan. Yaa Waaqayyo Qadiir Martuu faarsee bulaa nutti godhe. Yoo artistii Qadiir Martuu faarsee bulaa ta'e abbaa qabeenyaa Oromoo Abba Yaadataa Junaydiitti gaafatamu dhugaa rabbi. Artistii Qadiir Martuu nama jibbansa amantaa fi gosummaa irraa bilisa nama gartuu takkaaf bakka kennu otoo hin taane nama paartii siyaasaa tokko deeggaruuf jecha dhaabbilee Oromoo biraa qeequun turre artistii Qadiir Martuu nama dhugaa bira dhaabbatu ture. Garuu erga dhiyeenya kana isaan dhukkubsatan Abba Yaadataa Junaydii anatti isinirraa danda'a isinii yaala jedheeti marfee faarsee bulaa waraanee gale. Artistii Qadiir Martuu amma guddina keessa faarsee bulaa paartii tokko deeggaruuf jecha dhaabbilee Oromoo biraa qeeqan ta'anii gabba'aa jiru dhugaa rabbi deebi'anii waa'ee amantaas ni kaasu Qadiir Martuu kanan qabu ture yeroo wayyaanee sanallee yeroo tokko komatamee ture ta'us garuu wanni dhaloonni faamu Qadiir Martuu nama dhugaaf malee dharaaf bakka hin kennine ture dabalataan otoo wanni fedheeyyuu ta'e gartuu siyaasaa takka deeggaruuf nama dhaabbilee Oromoo biraati irratti duuluun ture Qadiir Martuu erga dheengadda Abba Yaadataa Junaydii bira nuu dhaqani. Yaa Waaqayyo Qadiir Martuu faarsee bulaa nutti hin godhin. La hawla wala quwwata illa billah. Inumaatu wannan dhagaye maali dhiifama naaf godhaadha. Abba Yaadataa Junaydii mallaqa isaatiin otoo hin taane qarqaarsa mootummaa irraa fudhateen Qadiir lafan nuu qabi jedhanii itti ergatanii waan jedhullee dhaga'ee ture dhugaa taatu ani hin beeku na of galchaadha. Walumaa gala abbaan qabeenyaa Oromoo Abba Yaadataan marfee faarsee bulaa hin fayyisa jedhee marfee faarsee bulaa Qadiir Martuu waraanee gale. Na of galcha. Assalaamu alaikum. والله بالله ونين قالت ربي قالت خور رمان أرسي قنان قوار كان قباتين والله اسم رقا النما سيكو من نجوخن بقمان قوار كان قباتين والله اسم رقا ما لم جتني الني ورا قندوم ما يروج القبا قندوم ما أينو في دجا ورا أرسي قنا قندوم ما نسوا بفقبات تجول لرسي فكاتي بر والله اسم رقا أما
osoo ham Jawaar Mohammad aangorraa kiiloomeetira 200 fi waajiru kana harkisanii aangoo fiduu barbaadanii bar wanna dhagisii galee amma Jawaar aangorraa fagoo jiru amma Jawaar irraa anaatu aangoo dhiyaate dhugaa akkamitti biyyatti illee galu biyyatti keessanii hin ta'a amma Jawaar akka sareeti biyya keessa hin taa'u dhugaa rabbi hin taa'u biyya keessi du'a malee maaliif biyya leencii bulchu keessa hin taa'u jechuudha osoo Jawaar Mohammad Itoophiyaa harkaa qabaate wallahi Arusiin olteen hin bulchitu dhugaa kutaa hunda keessa yaateetu bagibira kutaa irraa guyyaa irraa wal tafaal dhalaan keenya durummaan alaa xuqulmaa guuramaa wal dhugaa wallahi alaa xuqulma durummaa guuran maaliif ummanni ummataa miti jara keenya maaliif jarri gamasirraa dhufe amma asirratti wal siin barbaade asii achitti Kadiir Martuutii fi ummata Arusii kana maaltu walitti buuse qoy Kadiir Martuu artistii waan fedhe qeequu mirgee qaba si galee Andaalam gosaa akka fedhe jeen Andaalamii fi Kadiir Martuu walitti dhufu maaliif abbaa fi ilmoodha Andaalam gosaa ilmoo Kadiir Martuuti malee Kadiir Martuu ilmoon ta'uuf kan hubachuu qabu warri Kadiir Martuu fayyaadhaan arrabsitu fayyaa rabbiitiin arrabsitu fayyaa rabbiin gartee arrasii kannee borusurraa fudhatu kana arrabsitu kuni mee bobbaatee fi galu jirta mootora keetii miti mootora abbaa keetiitii miti bar mootora rabbii khaliqa sii kanneen deemu jirta rabbi bobbaasee si galchu kanaaf fayyaa Kadiir Martuutii sassara harkaa qaba jechuu isni galee eedaa isin ummanni Arusii kun osoo Kadiir Martuu subbaatee hidhaatettan dhugaa rabbiin utuu Kadiir Martuu lubbuu takkitti tira kaynaaf wallahi isuma dhugaa na amani na amana kana wanni Kadiir Martuu isin dhiisi abbee khasala lesan Kadiir Martuu caalaa waa barsiisa si galee raakat adeero biftii fi kabajaan osoo bifa qabaate Kadiir Martuu fakkaat gootummaan osoo bifa qabaate Kadiir Martuu fakkaat gandummaa fi waa hattuu waa sharmuutuu osoo bifa qabaate warra Arusii fakkaati bar awuzi billah wallahi warri baaji faaraa bulchu aangoo rabbi gurbaan aangoo bulchu qaba biyyiin gadi lakkisu keenya gurbaan abiyyiin haragga dhalatee jimma guddatee bar wallahi tanaaf akka jeenaga kanaafuu nuti ummata jaldeessa kanaa junutti ni jina ummanni Arusiidha nama beekumsa qabu gadhuu barbaade hinaafa warra lubbuu seente warra leecalloon gartee lubbuu seente hinaafaan bahu je isaanii miti Jawaar guddaan isaan jala yaakunu hinaafa lubbuu jire jechuudha biyya namaa taa'atu baqataa Itoophiyaa keessa Facebook waaqee qofanate akka Facebook irra waa dhooftu kana miti deero sirraa bartee dhugaa rabbi Arusiin sirraa bartee naafa dhaabaa gadabtichi kun gadaboon amma dura san dhiifne jechuudha silaa gaafa abiyyiin seeraa isa dhiyeesse san mataa raadee dhiyeesse san salaama salphii itti baanee qeeroo kuma shanii hudduutti isa dhalchiifne gadaboon as gubbaa quuftee lammata abii illee liftu as gubbaa alhamdulillahi rabbil alamin karabbiin gartee Jawaar harka buusee biyya tana gartee gadaboon nurratti dhiichisin bar dhagee Oromoo ni dhageessina jettu warra kuma torbaa jira dhageeffadhaa nama 700 wayitu jira dhageeffadhaa laal wallahi albikka jirtani alhamdulillahi jaa silaa biitituun gadaboo harka buute gadaboo dhif malee bishaan nun obaaftu bishaan kamma kana walqixxummaa jiraachuu jiru tana silaa gadaboon guyyuma tokkoof itti aanaa humutee taatee qabalee miti ganda tokko bulchite nuti Oromoon kutaa kaanii bishaan cinaan hin dhuynu yoo irraa hafallee xurii isaa miilatti dhiqatan jalaan dhuyna silaa sinigaltee amma alhamdulillah ibbarree mootummaa gaarii qabaachuu keenyaan gadaboo alatti firraa hambifnee Abiyyi Ahmad Ali dheeraa ilmi abbaa Jifaar gartee mootiin durirraa jalqabdee mootummaan as ga'e bagara biyya isa harka nuu kaa'e umrii nuu haa dheeratu osoo abiyyilleen kagartee biyya tana namatti fidadhaayuu taate wallahi gadabootti hin finnu amaara harka deebifna amaara gadaboo manna amaara nuu caala tajatte Muniira Mahammadi koottaa dirree dhawaatiin jira ana na qabsiisa anaaje isin namni Jawaar hin deeggarra isin bira waynama isin biratti arraas baruu siftaanis nuti gadaboo dhageessanii Jawaar wallahi wabillahi watallahi hin deeggarru Jawaar Mohammad hattuudha leebaadha lubbuu isaatiifuu humaa hin goone nuuf humaa hin godhu jechuu qeeroo ta'e kumaatama afaan kuni wanni inni nama ngoone hin jiru jira Kadiir Martuu ofii isaatii dhukkubsatee nyaachuu fi dhuguu iyyuu hin danda'u obboleessi kenna Kadiir Martuu haasaa isaa laala garuu waan afaan isaa keessaa bahu haga inni ulfaatu namni sirerra ciisu namni dhukkubsatee sirerra ciisu akkasitti ijaan isa laaluu dadhabnee jechuu gaddi guddaan onneen kenna cabe dhaqeetiniin nama fannisaidha maal afaan namaa kana bar rabbiin arraba kana waan inni dura kaa'eef arraba kenna kana tiisuu yoo hin dandeenye wanti arraba kenna kana irraa bahu waan akkaan ulfaataadha waan akka malee ulfaataati bar kanaafi jalqaba rabbi si haa fayyisu yaa Kadiir kenna du'aa isii goona Andu'aalam Gosaa ammoo jecha kana waan feete hojjette onnee ummata Oromoo keessaa baata malee Andu'aalam irraa fannisuu miti
kottee tokkatti isaa irraa cabsuu hin dandeessu. Kanasitti maanjala sarare. Andu'aalam Gosaa dhayxee fannisuu miti. Kottee isaa takka irraa kaasuu hin dandeessu. Kottee isaa takkatti siin jira bara. Garuu akka afaan keetii sanii mi dubbiin. Andu'aalamiin poolisii jira biyya keessa. Seera jira. Seeratu isa adaba. Seeratu isa bilisa baasa. Warri miidiyaadhaan irra dachii dhibbiftan, samii san xuuxan, gandummaa galtanii gandummaadhaan dachii dhibbisaa hartan, qabsoo gandummaa keessa hin jirruun. Qabsoon gandummaa salphina uummata Oromootiif. Kanaaf jecha dhugaa qananiitiin illee quuqamtaniitii miti. Qananiifis gadditaniitii miti. Namni qananiidhaaf gaddu. Arsii fi yookaan sikkoo mandoo tana Oromoon fakkeenya godhatu qabdi sarwaa rabbi. Wanni isaan fakkeenya godhatu qabanii waan takka immoo irra diduu qabna irra didaa jirrallee. Wanni takkitti nuti fakkeenya irraa godhatu qabnu nama fi dabarsaniin kan nan himee ilaala. Maraataa ta'ii, fayyaa ta'ii, jazbaa ta'ii waan fedhe onni laage nama kenna jennaan safaaxaan beekan dabarsaniin kanna. Bakka tanatti Oromoon guutuun fakkeenya irraa fudhatu qabdi kutaan gurra tokko. Ta'isaafuu Harargeen fakkeenya irraa fudhatu qabdi sarwaa rabbi. Warri dabarsee diinaaf wal qabnu nama jajjabaa fi meeqa kannee jiru uummata Harargee kana bakka tana fakkeenya irraa fudhatu qabdi. Wanni irra diduu qaban immoo wanni takkittiin irra diduu qaban nama ifii irratti nama ifii tuqame jechuudhaaf nama biraa kutaa biraa yookaan hayyuu biraa hagoota biraa kutaa biraa tuqan yookaan afaan itti dhedheeratan ijoollee miidiyaa qofaan baanaa fi qaddaa ammoo guna kana jiru ijoollee warqeessaa warra tiktoka isaan kana irra diduu qabanii Oromoon guutuu irra didaa jirti irra diduu qabdi kana akkuma duraanitti waan takkitti duraa san immoo dhugaa rabbii waan irraa baratamuu qabu amma dhiyoo sana yookaan arraan tana Kadir Martuu irratti namoonni maduraan Kadir Martuu jaalatutu sababuma Andu'aalam Baalee yookaan Arsii ta'eef Kadir Martuu kan duraan jaalatu Kadir Martuu duraan faarsaa ture wallaa viidiyoo irra gaddeemsee ilaalta Kadir Martuu maarree kaja'u jira irra duulaa jiran sababni maali waamuma ganda isaanii ta'eef kana dhiisanii kana qabatan garuu kan sirrii miti Andu'aalam Kadir Martuu sirri jira sirri hin jiru Andu'aalam yoo badii ni qaba yaakin yakkamaa osoo hin taane shakkamaadha yaani. Kadir Martuu dogoggorra jira dhibbarraa dhibba dogoggorra jira arra osoo hin taane turee jira bubbulee jira erga dhukkubsatee Kadir Martuu sirrii hin jiru yeroo fedhe amantii yeroo yaani tana beeknee fi nama obsinee jiraatu jirra waan inni duraan nu lafe waan inni duraan nu ejjiteef osoo beeknu obsinee tattaa jirra. Taniifuu ijoolleen teenya yookaan ijoolleen teenya tasii koomandoo tana beekaatii keessan qofa laalina kanas akkuma isin jaalatanii akka kutaan akka kutatti isin jaalatti nama jaalatu jira akka Oromootti illee nama jaalata yeroo isaan tuqxan namni hedduu qalbii isin cabaa gabjaan isin jechuu barbaada. Johar Baalagee waan ta'eef lubbuun dhiiga ilmaan Oromoo kumaantamaa waan harka jiruuf qabeenyi ilmaan Oromoo kan inni saame kumaantamaa miliyoonotaan waan harka jiruuf Johar qeyroo waan ganeef qeyroo waan gateef qeyroo waan ficcisiiseef Johar Baalagee waan ta'eef arras borus siif hin deeggaru of garagalchi gaggaragalisa wajjin. Ifni jiru dhugaan jiru kana wanni ati miidiyaa irraa maraattuuf warri piroofaayila isaa godhate Baalageen akka isaa siif hin deeggaru isaan. Baalagee waan ta'eef atis Baalagee akka Johaari deeggartuun isaa. Gantoota Oromoo gantan warra wayyaanatti deebiftanii Oromoo gantan waan taataniif warra nafxanyatti Oromoo gantan Baalagee akka isaa waan taataniif jechuudha. Johar Baalageedha. Mujrima. Ifa. Enough is enough. I am eating my lunch. Nyaata kiyya nyaadha. Amma isinii galee boo? Akkanatti osoo garagalee anilleen Oromoolleen isan deeggaru. Akkuma argitu kanatti garagalee jira. Rabbilleen isan deeggaru. Boofa ilmaan Oromoo dhiiga xuuxe waan ta'eef. Kanaafi miidiyaadhaan na jala deddeemtee akkaan isa sii deeggaru maal qabaan sii deeggara? An Kadirii bar miila kiyyan deeggaru. Kadir Martuu mee kana booda dhugama dhiiraati. Kana booda maqaa sikkoo mandoo haafu amaara sikkoof mandoo keessa jiraattu maqaa jiraataa godhi dubbadhuun argita. Fokkataa shamaa qoffee isaa. Amma wanni kanaa tunis ruuza kuufteetuma Kadir Martuu afaan dheeratu barbaachisa dhuga. Wayi numa rakkannee bara.
maal goona gaa waan barri fide danda'udha sadugaa rabbi bara Khadiir Martuu wanni kanaa ga'itu keessa geenye jirraa mallattoo qiyaamaa jechuudha sadugaa rabbi Khadiir Martuu bakka itti sikkoo mandoo tuqee hin qabu buleesu Khadiir Martuu andu aalam irratti xiyyeeffatee andu aalam arrabsuu yoo kaa'u waan fedhechuun ni jira kanammoo mirga qaba dhibbatti mirga qaba garuu Khadiir Martuu sirra jiraayi inni sirri jiraa yoo kaa'u sirra jiraa yoo kaa'u sirri jiraa kajau Khadiir Martuu erga sirraa bee tureera erga dhukkubsatu eegale Khadiir Martuu wanni inni haasoo takka irra guddaan namaa ta'an jirtu abbuma fedheefuu ta'an jirtu garuu osuma ta'u Khadiir Martuu waan inni ta'e ni beekna durarraa ka'ee waan ni beekna miidhama isaa beekna dhibee isaa beekna saniif obsinee bira dabu jiru ati immoo as deebiftee waan inni andu aalam irratti taatee fuutee karaa gandaa deebiftee hoolayyii biyya arabaa kana walitti diruudhaaf yaaluun kee kun wallaalummaa kee baqarummaa keeti malee waan biraati miti amma hoolayyii takkaaf ajandaa darbitee jirta ammoo barbaadde sikkoo mandoo fi harargee walitti kaasuudhaaf akka wixxifataa jirta si beekna boleessu gabji harargee fi sikkoo mandoo si jecha wal loltu hin jirtu yoo kaa'u si jecha walitti duutu hin jirtu ammaa tokko tokko garuu waraana tokko ijaarrattee jirta waan akkanaa dhaaba kan wal arrabsaa jiru sikkoo wanni artistoota isin immoo hoolayyii teessan eegaa roga keessa nyaadha usatattee isa dhuga maali wanni bocolli kanaa haanalla dogoggorri guddaan dogoggora seenaa kan isin dalaydan Andu'aalam Gosaa awwaardii irratti badhaasa fudhachuun mirga guutuu qaba. Isinis ammoo isa dhiyeessuu mirga guutuu qabdan. Badhaasa isaaf kennuu mirga guutuu qabdan. Sababiin isaa ajjeechaa mucayyootii waliin qabatu waan ta'eef. Albaamiin isaa, sirboonni isaa, muuziqaan isaa du'a qananiitii waliin qabatu waan ta'eef. Artistii beekamaa bara kanaa albeemii isaa keessatti sirboota ajaa'ibaan kumaatamaa uummata Oromoo bira daawwatame waan qabuuf awwaardii irratti hinjifachuu mirga guutuu qaba jettanii badhaasa kana isaa kennitanii jechuudha. Duuba maaliif kaasuun isin barbaachise? Waca caacata, waca shimbirroo yuutuubii, waca shimbirroo tiktokii, waca shimbirroo feesbuuk hattuu kan isin godhe yaa warra faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa maaltu bar badii isin dalaydantu jira bar. Badiin isin dalaydan osoo hin beekin nama takkaaf lama gammachiifne jettanii guruppii takkaaf lama ta maqaa namaa qabattee maqaa nama balleessuuf fiidu. Guruppii wayii ta nama lamaa sadii yaatu ta miidiyaa kanarraa lafa dhiittu wayii gammachiifnettanii faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa balleessitan. Amma booda faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa irratti nama fi jaalattan qofa affeertanii nama isinitti tole ka bifafaa isinit bareede ka jakkeetta gaarii uffatu ka tishartii gaarii uffatu ka suufa gaarii uffatu abbaa qabeenyaa minaamina badhaasaa malee waan amma booda isin gootan namni Oromoo dhugaadha jedhee isinirraa fudhatu hin jiru jechuudha. Kana gurra keessanitti isin himna. Gurri kun yoo isin dhaga'u taate guurii keessan gurra keessaa guuradhaan nu dhageeffadha. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa amma booda namoota isinitti tole bifa maraxxanii fuula isaa laaltanii karabata isaa laaltanii badhaasuu mirga guutuu qabdan. Eega hujii namaatiin nama badhaasuun hin jirre, eega hujii namaatiin waa namaa kennuun hin jirre, namuma bifa isinitti tole laaltanii ebaluun kun ebaluun falme. Gareen tokko ebalu irratti duule Andu'aalamiin abbaan fedhe irratti haa duulu. Isa haqatu isa baasa haqatu isa adaba. Seeratu isa baasa seeratu isa adaba. Shokolaataan miidiyaa irraa maal bu'aa buusee beeka kaleessallee. Biyya ijaaruu keessaa gahee qaba warri miidiyaa irraa afaan banu kun. Har'a silaa osoo bu'aa qabaatanii bar lafarra gabbu'anii ashaaraa magariisa mootummaan jiru san dhaabuu qaban ture. Ummata booyee boochisaadha kunniin jiran. Qabsoon akkumatti fuftaa jirti. Haa daanuu gurbattiin Andu'aalam Gosaa jettan kuni Oromoo Arsiiti. Sanuu Oromoo Arsii warra shirkaa jan. Dhugaa rabbi. Amma daawwanni warra shirkaa kana akka yisiisu jiru gurbaan ganda isaaniiti. Mee ilaalaa warri baadiyyaa tokko isaanii dubbatan. Dhugaa rabbi. Haa daa gurbaa kana warra shirkaati. Wanni Oromoo shirkaa gabbaasee yisiisaa kuni Khadiir Martuu Andu'aalam Gosaa maaliif tuqaa jaanii jechuu gabbaanii. Hay duuba yakkamaa keessan nama jeese nama dhalaa jeese jechuu intala shamaraa obboleettii ta'e jeese haadha ta'e jeese. Hay akkanuma cubbuudhaan hin ajjeefnee ragaatti baaqoo duuba. Namni nama jeese ajjeefamuu qaba. Namni harka namarraa muru harki irraa cutuu qaba. Heera biyya ambaa kana keessatti jechuu. Hay akkanumatti kun dhalaa jeesanii shirkaa keessa galanii akkanumatti ciciisan. Adeero. Maal jennamma? Mee maal jenna? Hay daa gurbaa karaa akka isin ijisiisa qoy. Khadiir Martuu hiriyaan godhatin asuma dhugaa. Khadiir Martuu Oromummaa keessi barsiise abbee qasidhalchisan Oromummaa isaa barsiise abbee qasidhale suni karaa masqala fannifatee deema duraan.
muslimummaa isaa sin barsiise muslimummaa hargeera dhaltan gootummaa hargeera dhaltan isma dhugaa arsiin tun goota qabdise laa arsiin goota qabdu arsiin goonni jiru goonni baalee keessa jira malee nama ne kan goonni baanan baalee keessa jira malee hin jiru baddaa baalee goonni baddaa baalee keessa jira arsii keessa gootummaan jechuudha gootummaan isaanii kan jiru yoo taate dhalaa jeesuu harree gudeeduu waan nama hatu sharmuuxuu qofa gootummaa kanaan tokkoffaadha bakka gootummaa kanaan warri shirkaa tokkumfaadhaa jechuudha gootummaa keessaan qaban harree gudeeduu horii afaan hin beene gudeeduu jaartii gartee sheekaa halkan ulaatti dha'uu sigaleemma gootummaan keessan kana malee gootummaan biyyaan bulchitan hin jiru deero fayyaa qabdanii istoof jaa Khadiir Martuurra hay bineensi dillee ungizee Khadiir Martuu fayyaan gabbaatee arrabsitu fayyaa rabbii sirraa dhugaa rabbii fayyaa Khadiir Martuutiin arrabsite rabbii sitti haa dabarsu wallahi namni fayyaa Khadiir Martuu eegaa arrabsite baantaami dhukkubni Khadiir Martuu qaba rabbi si haa qabu isma dhugaa dhukkubni Khadiir Martuu qaba rabbi si haa qabu jechuu barbaade maaliif Khadiir Martuu tokkoffaarratti maraatummaa Oromoo ficha maraate Oromoo ficha qabsaa garaadhaan qabsooyin harree saluuf hin qabsooyin jechuudha jaartii sheekanii ulaatti dha'uun qabsooyin maal abbaa keetii barbaase jechuudha dhugaa liqimsa kana liqimsuu baannaa inshallah qabsaawaa miti nama addunyaa tan abbaatee deemuun ta'e dhugaa jirtu sitti himna akkatti dubbannus wallaallee akkatti dhibnus wallaallee jechuudha viidiyoo tana rabbiin isin qaba kooppi linki godhaati milqanyummaa Khadiir Martuu kana nillee dhageeffadhaa namaafillee sheer godhaa Khadiir Martuudhaa jechuudha dhimma abdii raggaasaatiin wal qabatee miidiyaa kanarra waa hedduu haasa'aa jira jechuudha tokkoffaa ustaazoota arrabsaa jira lammaffaa abdii raggaasaa haayidhamu jechaa jira jechuudha ji'a lama dura raajii masarat uffata muslimaa kan shamarri islaamaa kabajaan shamara muslimaa ittiin beekamtu girdoo gaddaa kana ofirraa baasee shamara kiristaanaati kaa'ee uffata kabajaa shamara muslimaa ittiin beekan xiqqeessaa ture jechuudha gaafa muslimni isa sanqeeku inni fuudhee feesbuuk irra maxxansee gurbaan kun gurbaa jabaadha gurbaa seenaa guddaa qabdu hin tuqinaa jee irraa haasawaa ture jechuudha har'a abdii raggaasaa kan jedhe jechuudha hidhamuu qaba jee akkanitti ol dhaabbatee ustaazoota arrabsu inna hidhamuu qaba jee dachii tana girgireessaa jira jechuudha gin Khadiir Martuu jechuun nama muslimummaa tana caalaa oromummaa fardeessu muslimummaa miila isaa jala laala amantaa immoo oromummaa samitti laala jechuudha habiibi oromummaa miila keenya jala amantaan teenya mataa keenya irra nu jirti samii jechuudha samii fi dachiidha muslimummaa fi oromummaan akkasitti hubadhu si jammarati qabsaawaadha si dhageenya artistiidha si dhageenya malee ustaazaa sin dhageenya jechuudha qabsaawummaa tante artistummaa tante qileen seenta jechuudha nuti amantaa teenya hundi jiraannuuf amantaa teenyaatu nuu dursa waa hunda caalaa jechuudha kanaaf hagguta abdii raggaasaa yoo abdii raggaasaa haayidhamuun taate raajii masara kan waldaa keessaa babbaa chaalu sun jechuudha kan amantaa teenya uffata keenya xiqqeesses wala paastarii wala qeensi warri waldaa keessaa diraamaa hojjechaa oolu jechuudha akka abdii raggaasaa jee kana daran jaanii guututti hidhamuu qaban jechuudha kana dhugaan jirtu jechuudha mee laalaa Khadiir Martuu kana viidiyoo isaa lama moosedii gadhiise waanuma ustaazoota qeeqa ustaazoota arrabsuu waan amantaa teenya xiqqeessu malee dubbachuutu hin jiru rabbi si haa fayyisu fayyitee jirtaami hammaa fellee akka rabbi si fayyisu aljeedu waa'ee godhadhu waan hin beekne seeniin artistiin artistummaa matan ta'e jabaadhu qabsaawaadhaami qabsaawummaa tan ta'e jabaadhu waa'ee amantaa sin galchu jechuudha waa'ee amantaa irraa kan nuu himu kayyoo muslimni dogongore nuu himu hedduu qabna jechuudha sheekootti ulamaa tusin laallatu jechuudha yoo dhimma biraa amantaa muslimaa irraa qabaatte malee mee laala wallahi viidiyoo lama mokkana waraabi jechuudha viidiyoo isaa sun dhageeffadhaa dhugaa rabbi viidiyoo isaa tabuudaa darbaa dhageeffachuu dadhabee jechuudha miira keessa gal inshallah qabsaawaa miti addunyaa tan guutuu deemin dhugaa jirtu sitti himna jechuudha dubbachuus wallaallee usullee nu dhibde jechuudha kanaafuu sheeritti godha haa dhageeffatu yoo bira dheeyte qajarraa yoo bira dhaquu baattellee mee isin akka kiyyaa kana warri laaltan oromummaa fardeessu amantaa muslimaa caalaa oromummaa tana fardeessanii nagarge kanaaf oromummaa miila keenya jala amantaan teenya alaaraas alaa kashmi jechuudha. Walli amma nuti ani harargeedha ani arsiidha jettee holayyiin biyya arabaa waltumtu kun ija kanaan laalamuun qaba ija sirriitiin qixa sirriitiin torbaan tokko akkatti waltumaa jirta dhiiga walirraa naqaa jirta namni achi jaree ol jaree isin laala jira eenyu addaan fi haadha ogguf maal harargee bakka buutee su'uudhi deemte arsii bakka buutee su'uudhi deemte waan nyaattu dhabnaan dalagaa dhabnaan karaa baalatti qajeelte barree arabaa eegu gaala arabaa eegu oorruu arabaa qotu Although shortaan tokko sitti dhufe
fiideetiin hin tartaa jechuudha. That is no good. Kanaaf ijoolleteen dhugaa dhaka. Dhugaa. Gastii la seentanii gastii nama tokko gastii nama 500 ol qabu tokkorra yoo isin seentanii dubbii keessan jaarsummaan isin ilaalame anumaan beeku. Walaa sheekin tokko jaarsummaa isin ilaalu, qeesin tokko jaarsummaa isin ilaalu, feemasiin tokko jaarsummaa isin ilaalu. Namni isin jidduu taa'ee jaarsummaa isin ilaale warra wal isin ficcisiise wallaalaa kana walitti erge gaafsa nuu walitti dhufaa. Eegaa buleeyyan keenya akkuma asliin jeetti dhugaa dubbachuu fi wanni inni jeehu waan dhugaati. Keessattuu warri feemasota wallaanii kana gubbarra jirtanii ijoollee biyya Arabaa kanatti namoonni tokkolleen sheekatii feemasoonni manguddoonni tokkolleen gabbaatanii waa'ee ijoollee Arabaa tanaa isaan kana walitti araarsu namoonni folorsi gurguddoo qabdan warri fedhiin isaa ijoolleen nama kana ijoollee tana walitti qartu miskiinaan walitti qartu fedhiin isaanii guddaan maali? Warra beekamtii qaban yookaan ammoo sheekatii yookaan ammoo hayyootii bira dhaqanii isaan kana atan walitti araarsu hunda isaan akka waan namni tokko Harargee bakka bu'u akka waan namni tokko Arsii bakka bu'u akkas godhaniitti uummanni kuni lafaatiin isaanii guyyaa duraanii san foormulaa sun dabree jira. Wanta eenyutti fayyadame qutuma takkaatti fayyadame isaan sun itti fayyadaman haa ta'u garuu beekamtii argachuuf bara jaarraa gartee filoorsii fi beekamtii argachuu fi dhageettii argachuuf jecha lubbuun namaa lafa baatu jira. Si galee miskiina wal nyaachisu bakka lafa nagayaa ta'anii miskiina wal nyaachisu akkuma asliin jee kanatti ijoollee biyya Arabaa anilleen biyya Arabaatiin jira Saudi Arabiyaan jiraadha. Kan injoo ammoo ummanni biyya Arabaa kuni ijoolleen biyya Arabaa kun ijoollee gartee dhaadannaa feetu. Ijoollee gochaan osoo hin taane jechaan beekamtuudha. Si galee arraba isaanii osoo hin taane namoota baay'ee osoo hin taane namoota nagayaa baay'ee tokko jira ijoollee sun taneessa. Muraasni ijoollee nam 3 4 5 kana bichaadha. Haa ta'u garuu namoonni nagayaaf baay'een kan biyya biraa jiranis kan ijoollee Saudi Arabiyaa kana akka horii godhanii akkatti ol nyaachisuudhaaf horii yaanii jira. Fedhiin isaanii guddaan maali? Akka waan namni tokkichaan nama walitti oofu jiru kana Harargee bakka bu'u akka namni tokkichaan Arsii keessaa lafa walitti oofu jiru Arsii bakka bu'utti ummata gurguddaa bira manguddummaa barbaaduudhaaf isaan kana bira beekamtii barbaadu jecha ummata kana ol nyaachisuudhaaf ijoollee kana ol nyaachisuuf walitti oofaa jiran. Saniifuu namni takka fedhuun waa wala jeesanii isaanoo akka takka waliin godhan ni kajiban malee namni takka warri filoorsi qabdan warri ummata gurguddaan warri filoorsi gurguddaa qabduu fi ummata biratti kabajaa qabdan manguddoo shokkotiin takkallee waa'ee ijoollee biyya Arabaa waloon jirtan dubbanne tari tuffadhaa dhiisa isaanuu gabbaanii takka walitti akkuma asliin jee nam takka gabbee walitti dubbatu tuffadhaa dhiisa isin firraa filoorsii fi beekamtii fi mana keessanii fi ummata biratti nama qomame gubbarratti akka waan gartee isaan mormaa godhanii maal jaanii muudii qabachuuf fedhiin isaanii kana guddaan isaanii dhugaa dubbachuuf asliin foormulaa isaaniitii muudii isaanii gurbaan kun nama ajaa'ibaati dhugaa dubbachuuf arkee jira. Kan injuu waan kana duraanii dubbachuu ka'ee ture. Si galee haa namni biyya kan tokko gartee haa namni yookaan hojii tokko ani akka tasaatti nama walitti noo wallahi eeggachaatiin jira. Si galee namummaan tokko akkamitti hubachuu dhabee fi ijoollee biyya Arabaa baahan asliin hubateetii fi dhaamsa isinii dabarsee jira. Manguddoon sheekotiin Facebook irratti illee filoorsa poosti gootanii waa'ee kanaan haasena tuffadha dalagaa ijoolleeti. Ijoolleen haa taphattu guyyaa taphatanii qufan ibbaran isaanuu Facebook irratti namtaka waa'ee gartee gastii teessan irratti wal nagana. Si galee walaa dhalaadhaa walaa dhiiraa warri filoorsa gurguddaa qabdan waa'ee ijoollee biyya Arabaa kana mana keessanuu nagana. Si galee mana keessanuu naqanii akkamii maarree jettanii gaafatan tuffadhaa dhiisa. Isaan akka tokko waliin godhan fedhiin isaanii guddaan nama 2 fi 3 afran fedhiin isaanii guddaan maali? Fedhiin isaanii guddaan beekamtii argachuuf hawaasa biratti beekamtii argachuun ammoo fuula namni ijaansi beekuuf miti. Waan takka halaqiitii beekumsa keetiin ol bahi hawaasatti adda dhiiga namaatiin beekumsa barbaaddu adda dhiiga namaatiin miskiina ol nyaachiftee filoorsi barbaaddu waan takka halaqateetiin ol bahiitii uummata jidduutti dubbaddu warroota akkanaa kana foormulaa addaati muudii keessanii si jala beekee jira asliini wallahi dhibbatti quddeetiin jira asli saniifuu hundi keessanuu viidiyoo kana sheer godhaadhaa biraan gaadha warra feemasota biratti nam takka waa'ee kanaa tuffadhaa dhiisa. Wal dhiisaa fi wal maarree godhaa takka dubbatina isaanuu yoo nama dubbatu dhabnaan ammaan tanaa caljaan si galee nama dubbatu dhabnaan beekaatii gartee kara mucaa gartee mucaa maarree mucaa mul'ate maarree jaanii jira si galee
haa ta'u garuu isa hundaafuu mucaanis mul'ate namnis wal nyaate hoonis wal ajjeesi hoonis wal tatee saneefuu nageenya tokkummaa dursa warri tokkummaa beeku tokkummaan jiraata hoolayyii nama barnoota hin qabne wal nyaachisa nama silaa oromummaan beekne nama sabboonummaan beekne nama eenyummaa ofiin beekneetu eenyummaa saba wal nyaachisu yaa'u saneefuu warri suudii paarsantii dhibba keessaa paarsantii 99% dhibba warri suudiidhaa yoo wal nyaataa oole oromummaan arsii fi harargeedhaa biyya keessaatii fi biyya bakka biraa jaalalaan jiraatan saneefuu isin tana tuffadhaa dhiisaadha akkasin isin ijaa kingdom Saudi Arabia din yo umete teise no amma fakkanti isin jibbeestaa ile keessan kana guutuu ke usmana hojjaa sa'uu baattanii wallahi faarummaa keessan akkaan itti jibbee birtiin homa laas feetoo shattaffaka kanneen juubara afaan biyya tanaati boy dhiisinaan jechuun dandeessu aadaa nu barsiisan faranjiin jijjiirtee jirti nuti faranjii shanyii teenyaas faranjiidha faranjiin nu fudhattee jirti nuti oromoo miti faranjiidha nuti Itoophiyaa miti British tanaaf Ingiliis keessa taa'e Itoophiyaadhaan siin bulaan istaayila keetiin istaayila oromootiin bulaan ammucaa addunyaati hin fudhadhu si istaayila badaa kana deemasi duruun fudhadhuan feeti fannisi malee